biyyattiin qondaaltonni mootummaa badhaadhina waliin ta'uun hojjechaa jiran kufaatii hamaa mudachaa akka jiru amanuun itti gaafatamummaan akka hin oolle sodaachuun sirnicha gadhiisanii harca'aa akka dhufan himameera. Har'a immoo odeeffannoon AGM ofiif addatti hin mirkaneeffannee fi qaama sanarraa mirkaneeffachuu hin dandeenye ganama kanarraa eegalee miidiyaa hawaasaa gubbaatti guddoo qoodameera. Odeeffannoon bal'inaan qoodame kun ambasaadarootaaf hooggansa olaanaa mootummaa ta'uun biyyattii keessatti muuxannoo jabaa kanneen qabaniif tajaajilaa turan hojii dhaabuudhaan Ameerikaatti kooluu galtummaa gaafataniiru jedhame. Haaluma kanaan sadarkaa itti aantuu muumicha ministeeraatti walitti qabduu kilaastara bulchiinsa gaarii kan turtee fi Ameerikaatti itti aantuu ambasaaddara Itoophiyaa taatee hojjechaa kan turte aadde Asteer Maammoo akkasumas ammoo biyya Beeljeemitti ambasaaddara guutuu ta'uun hojjechaa kan ture Unatu Billattaa Dabrees ministeera maallaqaa duraanii Jibuutitti ammoo ambasaaddara Itoophiyaa ta'ee kan tajaajileef qoonsilaa Itoophiyaa Minisoota